Diwaan kamuan haraw to. Sorry. Sana kasi umira kayo sa galay dupan. Dama market. Wait ka. Diyan mo muna. Ay, chista sa kanya lodge. Lubu na kay ka. Medyo alam mo mulo kami top sa. Ha? Diyan alam mo mulo kami og. Akan nangalle afaan Oromootiin na ibsi. Ji'a lama mulu jechuun ji'a lama guutuu akkamitti obsaan? Jechuun wal fuutanii moo? No, ji'a lama booda dhufa miti jaarsi kiyya. Intal maal hojjetan naangallaan? Jechuun naangallee sorry. Jaalala isaa. Obstaha akka fagoo jiru beektaa bare? Hah? Bakka tanuma itti godhee eegaa maayikiyyee. Jawaan deemaan haa ta'u sa'aatii kan. Ish, mana buara. Mikey. Oh, ini daga. Lubbu amma akkasii hagani dhuftanu Mikey fi godhi amma wallahi ani amma bultii na keessisa wallahi. Maal? Bultii na keessisa. Heeruma saadiba. Heerumu caala gizeeruman sani akkamiin jedha bara rakkoo jira bara hin rakkoo jira. Rakkoo maaltu jira? Nama biraa jala jaluu hin dandeettu. Miidiyaa akka qaru fayyadamuu hin dandeettu. Ajajuma isaatiin bulta. Asalaati nama bultii qabu yoo taate nama jaalattu yoo walitti dhuftee waliin jiraatte maaliif nama biraa jala jaluu sammuu kee keessatti dhufaa'u? Akkamitti sammuu kee keessatti inkaan nama biraa jala jaluu miti dhiira biraa dubbistee akka nagee akkatti waliin maramuunu sammuu kee keessatti dhufuu hin qabu. Yaa. Akkamitti duuba si jammari akkamitti yoo akkana kayaa jirtu horiin heerumtu jechuudha wal. Nama heerumaadhis labboo rabbitti waa dhaqaare. Jecha kiyya sii galee yaada akkanaa yoo haa qabaatu tu. Yaa dhugaadha. Lubbuun malee tokko heerumaa tokko heerume taanaan amma walii poosti walii laal. Yene sitoota, yene alam, yene baal, yene jakna akka jaartii murtii guutuu poosti godhu sana gartee jaartii murtii guutuu ni beektaa? Riikardii jabsan. Wallahi jaalala beekamu. Walla gamaa kee furdii jabsan jiru. Ati hin beektu. Wallahi. Ay, dhisa. Wanti hin godhina. It's okay. Dhaggeeffadhaa wanti hin godhina. Abalu jettanii bakka namni abalu jettanii wanni hin jeenaaf. Ishii namni hundinuu jaalala ofii isaatiif ni qabaa. Atis ilma namaa hundinuu yaraasuu tasaxoo halluu gabaash. Sigalee wanti nan si jee. Gabbaa. Ilmi namaa kamiyyuu jechuu atilleen arafaatilleen riikardii cabsuu dandeessaa. Waan si rabbiin siif kennuutu jira si galee. Ishi maaki anan madake qanii bultii qanii jaarsi kiyya dhufeecha. Wallahi Oromoon mileena jaarma keessa riikardii qaba. Dizaayinii uummanni dhala dura fiidatti waraabnetti waraaba. Dhugaatiin gadhaaba. Oromoon jaalala barsiisni haa gaayis nuti anaaf ibsishaan. Wallahi dhuguma. Maal jedhu? Dambi akka isaanii jechuudha. Amara dabidoo waraabanii hin jiru. Ishi anamma isiin isaanii booda dhufu isaan dhaabbimaa waliin deeqee wal godhan maayikii ni fe'isaan. Agarsiisa. Dizaayinii haaree abaasaan. Dizaayinii haaree baasi miti laayikii siif goona koomentii siif goona maashaallah jechuu haaree ilmaan la maashaallah wallahi it's okay ati bichaan itti cabsi malee yaa. Ida akkam ni beektaa gurzeeni xayyaara raawwee borsa qabdee as deemu. Ati waanuma hunda hin himeekaa waa gara qabadhume hin himin.
namni laawwan ta'u ni mushi karoo waan godhus akkasin godha itti amma inni isaaf surprise hin ta'u barwan hundi baqa already waan media irra gohinte akkamitti surprise taare abo mic balleessee yaaddi wallahi hayya siin goobas amma kam godha amma kasa dhifadhee qanisan request naa gootan isin hundi warri famous follow gurguddaa qabu maakifa ummanni maa qoflaan du'asa gaafati heerun kutti repost si gona yaadin mee wallahi video le na hojjedhu arfaatee rumtee amma geemii isaa qabsiiftu ma anjarsi yoona taphu si fadio iriyaati yakan beektu yoom yanaadha nin beekana si wajji arkeetin jiran jechuun miizedeeti waan akkasii yaani takkaillee hin jirti barmiiseen uummanni qoflaan fiyoole miizede tokko waan jeen ka maayikii fatiyaadha waan jedheen idda galgala harkuma tumta akkam idda galgala harkuma tumta seeruma moonyoruma jedheen suuta asee gadda ashoo ashillaas jechuu turanimi asoo ashilaa seetiyeho uffanni san bareedee lubbu maali bareedee uffata maali bareedee wallahi gisee salqanii san si aarsuun barbaadu garuu uffata hin kenna keekkanne okay rakkoon qabu hin jira bar fiidiyoo lubbu poosti godhee ture laayii irra turte silaaleen ture garuu akkasitti uffata seef sammuu kiyyatti hin goone wallahi dhiifamashi rakkoon qabu maayikiitii bareeddu akkasi kaafuna akkas ta'a annaa gammachuu keenya nuti gisee gammaddu nutti tola namni kamuu dubartiin kamuu gaafa gammaddee kofaltu he like it hedduu nutti tola akkasii jabaadhushi seenaan dhufte qol gasti irratti xiqqaatti amma haadha seenaatiyya kam jirtan naguma nagaa wallahi arafaatu diasporaan arkadhee heerumeetiin jira kaanadaa jira እሺ riikardii jaalaa live wanni irratti live fi viidiyoodhaan hin cabsinaa itti ani insee inni jilbifatee ililli naaf kannaa itti ማይም ተረ እርገተ ስላዩ ሀ እርገም ተይ ምልቦት ወደ ጅርታ ililli jilbifatee namaa kannanis nagarree taciisanii fudhatanii si nagarree gaa ta'isii irratti arku deemna ሴና በራ ኩመለማ ቢደሚ ጃልማራ ከነ ሃራን ገልሜሱ ፌቴትንሳ አከም ብሬማር ፈጠሪያት ጋፋስ ጊዜ ጭፍቱ ሰን ረቢ አላ seenaan tunis gamni asirratti aanin je gudii ገቹ ጀብ ማኑ ፈጠሩ ብድረሲ ነው አምሶላ አሞፈተሙ ገቹን ከንቆ ወይ ሱሙለት ገደታን ይፈር isumul mancheesu balubbu akkasi adi malee akkas wallahi umma seenaa si jaaladha rabbi si haa jaallatu iftiyaana bakka sargi kan kee asliinii fi shugguxiin faan warra akka haadha faatee faan irratti argamu qaban hingoon yoo dhugaa ta'e gurbaan dhufee kakate malee kuulleen eeggatti akkasitti nuti dibbee qabannee eeyyinee waliiknee waliin beenu jenne hay eenyuwan nama kuma kudhaniin sargii siin ta'e bakka kasaannee nu san hey jecha mana aslitti kuullee bar hay osoo deemtine jirtu iyyee jaarsa haddise kuullee itti gadagale kiyya garagalu kansis diaspora dabar biyya alaatti dhufeera egaa biyya tokko dhufe fidataa jirtan innillee kanaadaa irraa dhufee barsaniif abbo isiin dise kiyyananii subat ati guyyaa san meekaappii dibattee isaa leengatta eegsiteessu sila laalle maayiki meekaappiin maallaqa meeqaan dibamusa
siifi kulleenis wacii baay'ee baasan jechuu bar. Kuulee barbeeloo uffatte jaasaa sobee bar. Museen adeemni qabaddu yoo beellanne yoo fira qabaatte ani viidiyoo nan ba'a. Taap godha wallahi shuggutiin asabaatu taap godha bakka callisanii hin laalinaati taap godha sadiin baay'ee. Akkasii yaa rafaat fuuldura asirra teessee jaartii diyaaspooraati ustee teessee lulaanii. Akkaawuntii isaa hunda harkaa gochuu qabda ishee dhuma. Maayikii amma sa'aatii kana inni hojiirra jira jedhu. Isaa hojiirra jira. Biiziin godhu waan amma tarmata akka irra dawwalee haasuu Poosbarii sirrii reessa gaa'ii sadiin baay'isa. Booski gadi gana godha jirtu. Taap godha homaa dubattumti sinaan bisu. Booksii maaliif dhiiga si godha? Haayi ganaa osoo waliin fuudhinni booksii waltumuu deemte immoo? Galatoomaa shuggutii caaltan as baata bakka firri dhufanii rooba. Maakush bakka chaa'u indee biyaa ishii dhubu. Abibti dura itti hermi ka'iti borsaa isaatti birrii gadi qusachuu bari amma gizeen haala gizee ammallee ittiin seeniin kana hiriyaa ofii affeeranii wanti ni jedhanii maakii irratti ilaalladhuun hiriyaa kan keessiif jaallachuu qabaa siif affeeruu qabaa yookaan hojiirra jira minaamin jettee wanti tole intineettuuf hin jiru. Wayi. Ola banin jalatain kabada isa farara so marbado kana kunu maallaqa isaatiis kaadata aye fatada bakka makiyeen de shibu video hotama kinan ta video hotama yo me kan galas baata maki darsari fide dufa kuma shan yo sentenin ba kuma shan musena wai kuma shan aye